Shamar kafun daawwattoota fardiftoota taaddalutu akkam jirtan nagaa keessanii ani jira nagaa kooti galata waaqayyoo sinin jedha. Deebi'ee akkuma beekamu samana kana yaadannoo artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa qabsaa mirga dhala namaa artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaatii fi akkanatti beeksisanii jedha. Haati manaa haati warraanii Haacaallee dhugaa isaatiif shaashii hangaadhaa akkanatti uffattee dhugaa isaa gaafachaa waan jirtuuf samana karamuunis osoo hundi keenyayyuu warri dubartoota yookiin immoo shamarranidha osoo akkanatti uffanne miidiyaa kana antini jenne dhugaa isaa ishii waliin ishii fakkii ishiin shaashii gurraacha akkatti waan keewwatte jirtuuf osoo akkanatti keewwannee dhugaa Haacaaluu gaafanne hundi keenya sinin jedha. Kanarraan kanaaf immoo lammaffaa immoo obboleettiin keenya Caaltuu Amboo sirba haaraa gadhiistee jirti waggaa 3ffaa Haacaaluu sababeeffachuudhaan sinin jedha. Sirba bareedaa gadhiistee dhugaa dubbachuu fi kanaaf warri silaa beekamtii qabdanis warri beekamtii hin qabnes of tuffachuu osoo hin ta'in anama fakkeenyaaf viidiyoo tokko hojjedhee sababa kutiin namni tokko dhaqee viidiyoo ishii tokko yoo ilaalee fi laayikii godheef sabskiraayib godheef amman mashi fayyada tokko jechaadhuma lama jedhami tire na kanaafuu ni fayyada waliin tuffatinaa waliin tuffatinaa ni beekamtiin qabu waan akkasitti kan jedhamee dubattiin tin jedhamu ni jira waan ta'eef kanaaf isaafin dhufeessin jedha. Inna warri mana kootii fi haaraa taatanii asuma miseensanu ta'a sabskiraayib godhaa laayikii nu godhaa nu jajjabeessaa sinin jedha. Waggaa 3ffaa Haacaaluu dhugaa rabbi dubbachuuf osoo hin beekin waggaa artistiin keenya nurraa wareegamee waggaa 3 dhiisaatu waggaa tokko waan ga'e natti hin fakkaatu wanaanii guyyaan kunis akkamitti akka kaatu hin beeku. Faasaa dhufee jira miidiyaa kanarratti akkuma argaa jirtanii sirboota isaa fayyadamuudhaan suura isaallee fayyadamuudhaan egaa akkuma argaa jirtan yaadatamaa jira yaadachaa jira hundi keenya walumaan isinin jedha. Haacaaluu yoomiyyuu seenaan gootaa boollaa holee akkuma jedhamu seenaan gootaa yoomiyyuu hin du'u maqaan isaa yoomiyyuu hin irraanfatamu onna keenya keessa jiraata bara baraanii. Ani dhimma koorratti akka du'aa Haacaaluudhaan agaddisiise hin jiru sinin jedha. Kanaaf waaqayyoon lubbuu isaa sinumaaf nuufaa ba'u dhugaasa waaqayyo dhugaasa nuufaa baasuni warroota immoo guyyaa sana miidhamanis warri isa walii wareegaman illee ni jirani. Kanaaf warra isa walii wareegamanii waaqayyo mirga qulqulloota isaa haa dhabu warra immoo isa walii madaahaniif immoo waaqayyo fayyaa isaaniitti isaan haa deebisu jireenya isaanii duritti deebi'anii arguu feenaa nama ijoollota baay'ee yeroo sana miidhaman miidiyaa kanarratti argu baay'ee garaan nama raafamaa nama dhukkubasi. Artistii keenyas immoo waaqayyo ani waan biraan jedhu dhugaadhuma isaa nuuf haa baasu dhugaa isaa arguu fedhaan dhugaa isaa baay'ee jechuudha. Seenaan Haacaaluu antinidha uummata isaa biratti illee bifa adda ta'een dhugaa yaadatamaa jirani. Uummanni waggaa 3 guutuu kanaan gaarraatti kan isa irraanfateen jiru dhugaa dubbachuu fi guyyaatti namni sosa yaadatiin yoola jedhee yaadu hin jiru. Maaliif amma miidiyaa kanarratti iyyuu namni sun maqaa isaan intin hin jedhu in arginaa inuma isa yaadataa caalatti immoo samoonatti baay'eetti yaadatamaa jira. Innaa akkas isinin jedha. Waggaa 3ffaa Haacaaluu sababeeffachuudhaan immoo Caaltuu Amboo sirba haaraa gadhiistee jirti jechuudha. Sirba kana baay'ee dhugaa dubbachuuf sirba bareedaadha. Dhugaa keen dhabe jedha sirbi ishiinna. Mee waliin dhaggeeffanneetu xiqqoo ishiirraa sin dhaggeeffachise. Innaa guyyaa 3 dura gadhiifame sirbi ishii kuni guyyaa 3 dura gadhiifame ganaa reefu 3,000 wayiin ilaalamaa jira. Ishiinis wanta waadaa galte tokko qabdini. Waggaa 3ffaa kana waggaa 3ffaa isaa sababeeffachuun sirba baaste kana wanta asirraa argame faawundeeshinii isaatiif akka gumaachuu jechaa jirti. Faan gumaacha jechaa jirti. Faawundeeshinii isaatiif immoo akka gumaachituuf immoo isinis immoo ittiin kanfallu ishiin kanfaltee baasti kan ilaala. Sirba ittiin baaste irratti deebistee immoo
kan sirbi kun baase achi foundation isaatifan galchaa maqaa isaatiin sirbee jechaa jirti waan ta'eef duras isumaaf sirbite sirba lammataa Haceedha baastee jirti Caaltuu Hamboo jechuudha. Kanaafuu mucaa cimtuu lafaa ol adeemtuu artistii ganaa dhufaa jirtu waan taateef hundumti keessanuu seenaatii YouTube ifama daawwattoota kiyya. Enna artistii ganaa lafaa ol dhufaa jirtudha. Dhugaa Hacee gaafachaa dhufte yeroo dhuftuttis immoo dhugaa Hacee gaafachaa dhufte sirboota sadii gadhiiftetti sirboota sadan kana keessatti Hacee kaastee jirti jechuudha. Dhugaa isaa gaafattee jirti. Ammas Waaqayyo dhugaa Haceedhaan ufaa baasuun sinin jedha. Sirba ishii kana seenaatu Caaltuu Hamboo jedhaatu sarcha godhaate. Kino Caaltuu Hamboo sun komentii rasinin kaa dibshkiresin rasinin kaa maqaa YouTube isheetti jechuudha warri hin beekne yoo jiraattani. Enna sirba ishii waliin dhaggeeffanne xiqqoo ishirra. Akkuma kun argaa jirtan jechuudha sirbi ishii kanadha. Dhugaa seenaatii daawwadhaa fi isinin jedha gana YouTube'n illee kanuma ishii irratti gadhiifame. Inna seenaatii daawwadhaa fi jajjabeessaa isinin jedha daawwattoota kiyya. Seenaa daawwadhaa fi jajjabeessaa ishillee jajjabeessaa. Ishinis immoo ga'ee ishii akka bahattu gargaaraa isinin jedha. Nakkasanidha. Waaqayyo gumaa goota keenyaa nuuf baasu gaafa gumaan isaa bahee garuu waan rafnee bullu nutti fakkaata. Uummata isaa bichaa osoo hin ta'in innis jammara akkuma biyyaatti nu hunduma miidhee manuma Hacaaluun laphee hunda keenyaa keessa jira. Daa'imni lafa ol baatullee Hacaaluu jecha wanta deemtuuf ani garuu Hacaaluun du'een jedhu ani ennaan akkatti miidiyaa irratti akkamitti akka yaadatamaa jiru hojii isaa waa hundumaa kan isa antini jedhu jechuudha. Namarraa hadda isa godhu hojii isaati. Inni du'een jedhamu garuu immoo nama qaama waan nama biran jiraanneef namni tokko namatti dhaga'ama biran jirreef egaa wareegamee du'e jenna malee seenaansaa bara baraan waliin jiraata. Nu faana bichaa osoo hin taane nuti gaafa darbinellee dhaloonni seenaasaa kana barataa waan adeema waan ta'eef Hacee keenya gaa boolla isaa daadhinaa guutuu seenaa hirmeenyaatu jedhee jira inniyyuuti. Akkasana isinin jedha daawwattoota kiyyaa wanta antini isinitti jedhu isinitti dhiyeessuu hin qabu. Adara Caaltuu Hamboo seenaatu jajjabeessaa. Ishinis dhugaa isaa gaafachaa waan dhufteef beektanii anis natti hintini jedheeti. Anis amma buna kootii yoo hin danda'e karaa kiyyaan nam tokkos yoo dhufe jedheenini isinin jedha. Ennaa dammoo hundumti keessanuu warri sila
suura post gochuus barbaadanii viidiyoo adda addaa hojjechuu barbaadanii bifa haadha warraa Haceetiin ishiin yeroo hundaa akkuma miidiyaa kanarra argitan shaashii akka kanatti uffattee waan jirtuuf hundi keenya osoo akkanatti ishii waliin dhaabannee dhugaa isaa gaafannee fi ishiin isa amma gaafa dhugaan isaa bahutti waan jettee jirtuuf ishii osoo fakkaannee isinin jedha warri akka kiyyatti intini jettanii jirta yoo jiraattanii Inna akkasana sinin jedha daawwattoota kiyyaa wanta garmaatti daawwattaniif guddaa galatoomaa sinin jedha goota keenyas immoo Waaqayyo mirga qulqulloota isaa nuuf haa dhaabuuni dhugaa isaa Waaqayyo nuuf haa baasu.